Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Ajjeechaan gara jabeenya hamaan guutame Oromoo irra ga'u hawaasa bal'aa mufachiise. Kaleessa galgalaa qabee namni akka hoolaa ciibsamee osoo gorra'amuu miidiyaa hawaasaan qoodamaa jira. Ajjeechaa kanas loltoonni faannoo uummata Oromoo irratti raawwachuu eerameera. Akka gabaasaaleen tokko jedhanitti gochi akkaan nama sururu kun Salaalee Dharraa keessatti raawwate. Viidiyoon ilma namaa ciibsamee ajjeefamu agarsiisu kun karaa telegiraamii uummataan qoodamee hedduu namootaa mufachiiseera. Balaa waraanaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru irraa madda jedhan namooti hedduun gaddatti dhaga'ame ibsataniiru. Imimmaan uummataa galaana ta'ee nama nyaata akka jedhe Galaanaa Gaaromsaa yakki akkanaa dhaabbachuu akka qabu dhaameera. Fuula feesbuukii isaan ergaa katabeen weellisaa Galaanaa Gaaromsaa ajjeechaan gara jabeenya uummata keenya irratti raawwatamu dhaabbachuu qaba. Uummanni keenya guyyaarraa bakka hedduutti gaaga'ama lubbuu, qisaasama dinagdee, mirga qe'ee isaa irra jiraachuu sababa nageenyaatiin erga dhabee oolee buleeraa jedhe. Sabni kun ilmoon inni dhalees ormi itti galees nagaa isaa booressuun irraa dhaabbachuu qaba. Beekadhaa ni tura malee dhiignii fi imimmaan uummataa galaana ta'ee nama nyaata akka jedhe Galaanaan nagaan furmaata ta'uu ibsee jira. Odeessa keenya itti aanuun Tigraayitti hojiin loltoota 75,000 deebisanii ijaaruu guyyaa boruu eegalaa jechuun Komishiniin Haaromsa Biyyoolessaa hime. Hojiin loltoota Tigraay duraanii deebisanii ijaaruu guyyaa boruu akka eegalu Komishiniin Haaromsa Biyyoolessaa beeksiseera. Hojiin hidhattoota naannolee 7 keessaa dhufan 371,071 ol ta'an gara giddugala haaromsaatti galchuun raawwatamu Komishinarii Komishinachaa Tamasgeen Xila'uun ibsa kennaniin ifoomsaniiru. Hojii hidhattoota deebisanii ijaaruu fi hawaasatti makuu kanaaf baajanni doolaara miliyoona 760 ol ramadamuun eeramee jira. Pirojektii kana dhugoomsuuf mootummaan birrii biliyoona 1 kan ramade yoo ta'u, qaamoleen gargaarsa doolaara miliyoona 60 arjoomaniin hojiin hidhattoota 75,000 naannoo Tigraayitti argaman deebisanii ijaaruu kan eegalamu ta'uu himan. Naannichatti Maqalee, Idagaa Humisii fi Adawaatti giddugalli 3 adda baafamu torban kana keessa hidhattoonni 320 akka simatan ta'aa jedhameera. Sadaasa 11 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasee hojiin hidhattoota simachuu iddoo taajjabdoonni gamtaa Afrikaa argamanitti hidhannoo isaanii raayyaa ittisa biyyaatiif dabarsanii kennuu jedhameera. Ji'oota afran itti aanan keessatti hidhattoonni 75,000 hidhannoo hiikkachuun akkaataa itti fufiinsa qabuun ni ijaaramus jedhameera. Waggoota lamaan dhufan keessatti sadarkaa biyyaalessaatti hidhattoota 300,000 71,971 deebisanii ijaaruuf karoorfamuu miidiyaaleen mootummaa gabaasanii jiru. Odeessa keenya itti aanuun gamtaan Awurooppaa dhorkii viizaa lammiilee Itoophiyaa irratti dabarse akka kaasu gaafatame. Walgahii garee hojii waloo Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa afuraffaan kaleessa sadaasa 19 bara 2024 magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Yaa'ichaan gamni lamaanuu hariiroo tarsiimoo qaban jabeessuuf kutannoo qabaachuu ibsaniiru. Deetaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Misgaanuu Argaa gamtaan Awurooppaa michuu tarsiimoo Itoophiyaa ta'uu eeruun Itoophiyaan michummaa gamtichaa waliin qabdu cimsuuf kutannoo akka qabdu dubbatan. Itoophiyaan biyya ka'umsa, ce'umsaa fi galma godaansaa ta'uu ibsuun dhimma godaansaa dhimmoota siyaasaa xiyyeeffannoo barbaadan waliin madaala walqixaa akka barbaadu ta'uu ibsaniiru. Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa uggura viizaa kanaan dura lammiilee Itoophiyaa irratti dabarsee ture kaasuuf tarkaanfii fudhachuu akka qabu hubachiisuu isaanii odeeffannoo ministeerri dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Gamtichi baatii eebilaa bara 2024 sababa dhimma godaantota Itoophiyaa Awurooppaa keessatti argamaniin walqabatee mootummaa Itoophiyaa irraa tumsa gahaa argachuu hin dandeenye jechuun tajaajila viizaa kennu yeroodhaaf dhaabuu beeksisuusaa ni yaadatama. Murteewwan gamtichi Itoophiyaa irratti dabarse keessaa tokko Itoophiyaanonni viizaa seensaa akka yeroo tokko ol biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa keessa seenuu fi ba'uu danda'an argachuu hin danda'an ka jedhudha. Kana malees lammiileen Itoophiyaa paaspoortii dippiloomaasii fi tajaajila qaban kaffaltii malee viizaan akka hin kennamneef ajajeera. Oduu keenya birootiin lammiileen Naayijeeriyaa Itoophiyaa keessaa hidhamanii jiran gara biyya isaanii akka deebifaman manni murtii ajaja dabarse. Lammiilee Naayijeeriyaa 270 Itoophiyaa keessatti hidhamanii argaman gara biyya isaaniitti akka deebi'aniif ministeerri dhimma alaa fi komishiniin diyaaspooraa Naayijeeriyaa haala akka mijeessu mana murtii olaanaa Naayijeeriyaa ajaja dabarse. Hidhamtoonni Naayijeeriyaa 270 kunneen mana hidhaa Qaallittiitti kan argaman ta'uu eerameera. Manni murtichaa kun ajaja kana ka dabarse sababa hir'ina baajataatiin Itoophiyaan hidhamtoota kana tursiisuu akka hin dandeenye ibsuu hordofeeti. Manni murtii ajaja kan dabarse iyyannoo namoonni 3 Saandee Maanduwaanguu, Heenrii Anyaawuu fi Loonaardoo Akoofar jedhaman galchan hordofeeti.
Hidhamtoonni Naayijeeriyaa kunneen mana murtiitti osoo hin dhiyaatinii fi mirga bukaatoo osoo dhorkamanii argamus jedhame. Dhaabbileen Naayijeeriyaa dhimmi kun ilaallatu mirga hidhamtootaa kanneeniitiif akka falmu manni murtii gaafateera. Oduu keenyatti aanuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Somaalilaandiin akka biyyaatti beekamtii kennu akka malu barruun The Independent jedhamu gabaase. Dhiyeenya kana filannoo gaggeessitee hoogganaa ishee kan filatte Somaalilaand biyya of dandeesse ta'uu fi fedhii biyya ta'uuf qabdu olaanaa ta'aa dhufeera. Gama tokkoon biyyoonni hedduun keessattuu Ameerikaan ejjennoo Somaaliyaa kabajuu fi dantaa ishee naannicha keessatti qabdu eeguuf jecha fedhii biyya ta'uuf qabdu irratti dhiibbaa hamaa taasisaa turaniiru. Kan maaloo qabatee barreeffamni Independent dhiyeenya kana baase akka ibsutti pirezidaantiin Ameerikaa 47ffaan haaraa filataman Doonaald Tiraamp Somaalilaandiif beekamtii kennuu akka danda'an akeekkachiisni akka jiru ibseera. Akka gaazexaan Independent gabaasetti ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Biriteen duraanii Gaavin Wiiliyaamsan dhimma Somaalilaand irratti garee pirezidaantii Tiraamp waliin mari'achuu isaanii fi gama Ameerikaatiin ejjennoo jijjiiramuun jiraachuu akka danda'u dubbataniiru. Ministeera ittisaa Biriteen duraanii Gaavin Wiiliyaamsan Somaalilaandiin akka sobaatti beekamtii argachuu qabdi jechuun cimsanii kafalman dhimmoota hedduu akka sababaatti kaasu. Ameerikaan Somaalilaandiif beekamtii kennuuf carraaqqii guddaa akka goote keessumaa bara Baaraak Obaamaa garuu akka hin milkoofne gaazexaan Independent jedhamu ibseera. Gabaasni kun Tiraamp filannoo bara 2020 bulchiinsa isaanii marsaa jalqabaatiin Somaalilaandiif beekamtii kennuuf yeroo yaadaa turan akka Mohammed yaadachiiseera. Osoo beekamtii kennanii Ingilaandi akka isaan hordoftu akeekeera. Manni maree magaalaa Liverpool jalqaba bara kanaatti Somaalilaandiif beekamtii kennuunis gabaasa kana keessatti caqafameera. Gabaasni kun Somaalilaand bulchaa koloneeffataa ishee duraanii Ingiliz waliin hariiroo cimaa akka qabdu eereera. Waliigalteen karra galaana Itoophiyaa waliin jalqaba bara faayinaansii kanaatti mallattaa'us yaadachiisaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaata. Ka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.